يا ربي نبدا في دين الإسلام اتين ملك يا الله يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا زينوتوب قافلي أجائبا قبل بيرة فيا ربي ساتي كان نسينجا هججا إن شاء الله قافي كان رتي أكهر ماتن فكفانا سبحان الله والهم بيكو وان دين إسلاما جد أميكا وان سلاغو يابرو نما فيد وان لبو ماتيسي فيد jala teettee dhageeffattee waa irraa hin barattu. Wanni nama gaddisiisu kanarra wanni nama gaddisiisu hin jiru warabbal kaaba. Maaliif hojjannaan namni homa kolbaatii fi waan fasaadaa waan fokkataa kana nama kuma meeqan daawwattan kuma meeqan. Walaakiin waan isin fayyadu waan guyyaa boru guyyaa adda qabrii bootan san isin fayyadu. Hin deebistan hin dhageeffattan. Akka waan matarrayasii wahii jala kana isin xarawutti jala fiida. Subhaanallah waan hin beeku. Wallaahi nama ajaa'iba jechuudha. Namni waan diinii jala akkatti fiigu waan diinii jala akkatti dheessu. Walaakiin nam kumatina lubbuma teessan kumadha jedha rabbi guyyaa qiyaamaa. Maaliifuu ragaa hunda nutti ergee ergamaa nutti ergee walirraa walitti dabarsanii diin kana nu biraan gahan miidiyaan muluun diini miidiyaan muluun kanaafuu maaliifuu ufuma alattan malee namni isin alattan hin jiru guyyaa qiyaamaa guyyaa dubbiin jajjaba guyyaa rabbiin gaafa isin gaafatu waan deebistu dhabda waan deebistan dhabda rabbii warra gaafii nu gaafatan ofirraa deebisee jannatul firdawsiin gammadu rabbi nu haa taasisu. Kuni akka dhaamsatitti jechuudha. Diin islaamaa kana haa barannu, haa dhageeffannu, haa deebisnu. Yoo deebii wallaalle immoo deebii namni gaafii nama gaafatu sun hin deebisaa jira. Haa barannu, haa qabannu. Kanaaf inshallah gara gaafii keenyatti ceena. Gaafii keenya har'a waa'ee diin islaamaati irraa jechuudha. Har'a gaafii isin gaafadha. Guyyaa biraatiif immoo deebii isiniif deebisa inshallah. Yookiin asumayyuu dhumarratti isiniif deebisa rakkoon qabu jechuudha. Gaafiin tokkoffaan ani isin gaafadhu arkaanni laa ilaaha illallah meeqa? Arkaanni laa ilaaha illallah meeqa? Tokko. Arkaana islaamaa jechuun maal jechuudha? Arkaana islaamaa jechuun maal jechuudha? Ani arkaana islaamaa meeqa isin hin jenne beeka. Arkaana islaamaa jechuun maal jechuudha? Gaafii sirriitti yoo deebisuu hin dandeenye illee yaala jechuudha. Isiniif deebi'a. Gaafii rakkoo takka illee hin qabu. Kanaafuu deebiin viidiyoo biraa keessatti inshaallah isiniif deebi'a jechuudha. Sirriitti hordofaa. Ammallee arkaana imaanaa jechuun maal jechuudha? Arkaana imaanaa jechuun maal jechuudha? Arkaanni imaanaa meeqa isin hin jenne ammallee maal jechuudha isin hin jedhe malee. Kanaafuu yaadii gootan jechuudha inshaallah bi'iznillah. Ammallee gaafiin itti aanu sirriitti deebisuu qabdan obboleeyyan ta'e. Diin keenyarra waa haa barannu. Wal jala teenyee waa haa dhageeffannu. Subhaanallah obboleeyyan ta'e diin jalaan baqatina. Diin jalaan fiigina lakkisaa wallaahi isin fayyada. Isin fayyada irraa fayyadama. Nama subhaanallah nama rabbii fi ergamaan rabbi. Nama fakkeenyaaf miidiyaa kanarra waa hin dhageeffanne wayii jechuudha otoo. Nabii rabbiitii fi rabbiin maalitti walii oolan jedhaniini nama hin beeknetu jira jechuudha. Wayaazu billah rabbiin inshaallah warra beekamsa guutame nu haa taasisu. Kanaaf inshaallah toohinni gaafiin itti aantu jechaadha. Toohinni bakka meeqatti qoodama? Bakka hagana yoo jettan isaan hoo maal fa'a? Isaan hoo maal fa'a? Allah dubbiin hin jajjabaatti.
isin haa dandeessisu ka rabbii warra gaafii kanatti yaadee deebisuu jechuudha. Kun silaa jalaa baqataayyuu diin islaamaa kana jala gadi hin dhaabu abbaan murraa jechuudha ilbiis. Warra qalbiin isaa rabbitti rarraatu qofa warri diin jala gad dhaabbatee gaafii deebisu. Gaafii diin islaamaa kana qalbiin deebisu jechuudha. Eeshi ammallee gaafiin bira isinitti wayii baay'eesaa garuu isinitti baay'eessuun ol dhugaa. Gaafii takka isiniif dabalee inshaallah yookaan gaafii takka yookaan gaafii lama isinii dabalee dhiisa kalas. Gaafiin bira ihsaanni ruknii meeqa? Al-ihsaan ruknii meeqa? Ihsaan harkaanni ihsaanaa ruknii meeqa? Inshaallah gaafii isinii dabala yoo isin inshaallah deebistan waa takka na bira rakkoon hin jiru deebisaa. Rabbiin inshaallah warra waa baratee ittiin milkaa'u nu haa taasisu isin jala buleen koo qaqqaaliiwwan. Ishii gaafiin itti aantu islaamummaa jechuun maal jechuudha isin jedheera. Afaan Oromootiin deebistan jechuudha rakkoon qabaan booda isiniif deebisa viidiyoo biraa keessatti jechuudha. Isiniif deebisaan rakkoo takka illee hin qabu. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam waggaa meeqa dhaloota isaanii irraa jechuudha. Isaan makkatti dhalatan waan ta'eef dhaloota isaanii irraa waggaa meeqa makkaan turan. Dhaloota ergama isaanii irraa osoo hin ta'in dhaloota isaanii irraa waggaa meeqa makkaan turan. Gaafiin kun immoo salphaadha dhugaa rabbii. Kun salphaadha gaafiin. Makkaa dhaloota irraa hagana ture, Madiinaa hagana ture walitti dammarachuu jecha. Kanaaf inshaallah rabbiin warra waa baratee milkii nu haa taasisu. Gaafii diin islaamaa jala seettanii deebisuuf yaalii godha. Bootama fasaadatiif bootaa kolfaatiif maalayaanii adda addaa jala hin fiigina. Wallaahi uummata akka faayidaa isin hin qabu. Keyrii isinii qaba malee maalayaaniin haasofni faayidaa hin qabne wanni nama jibbisiisu wanni kolfaa wanni bakka faayidaa waan hin qabu jechuudha. Faayidaa ni ilaali wanni achi jala qabee isin wajjin leen taa'ee isin teessisu shayxaana malee wanti biraa hin jiru jechuudha. Bakka keyrii tana butes siin fiiga bakka sharriititti siin fiiga achi jala sa'aatii 24 osoo teette waa takka bilbilli kee jalatti osoo gubate homaa achi jala bahee siin godhu. Walaakiin gaafii islaamaa tana immoo daqiiqaa takkaaf jala teette gaafii san deebisuuf yaaliin gootu. Abada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Nama gaddisiisa dhugaa rabbiitti. Nama du'e waliin jechuu ni dandeenya jechuudha bakka kanatti. Kanaaf inshaallah warra khayrii dhageeffatee deebisee itti milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Gaafii wal gaafanii deebii wal haa deebisnu. Waa haa barannu diin islaamaa keenyarra. Amma firqaan ahbaash, firqaan shi'aa, firqaan mutazilaa, firqaadhaan hedduu baay'attee jirti jechuudha. Diin kana nu harkaa balleessuuf bidaa adda addaa keessa fidde diinii kana nu jalaa balleessuuf garuu diiniin rabbitti isa waan ta'eef abadan balleessuu hin dandeettu jechuudha. Ofii baddi malee. Kanaaf waa barachuu aqiidaa keenyarraa waa barachuu qabna buliyyaan akira. Aqiidaa keenyarraa aqiidaan yoo nama badde faayidaan takka illee hin jirtu akiraa duniyaa kasaaraadha jechuudha. Kanaafuu waa barachuu nama irraa waa barannus eeggachuu qabna jechuudha. Kanaaf ummanni ahbaash ummata jallisaa jira buleeyyan keenya warra waan beeyne warra kanarraa baratanii sanirraa baratanii hin beeyne jallisaa jira. Wanni isaan deemanii Allahu mawjuudun bilaa makaan jedhan jechuudha. Wayyaadu billah.
Rabbiin boosan malitti jiraata taa'e. Kanaafuu wanti akkana diin keenya keessatti waan hin jirre, waan diin keessa hin jirre fidanii ofumarraa uumanii ka daliila takka ittiin qabne waan biraa dhita namni daliiluma da'iifa kitaabbiinuma da'iifa irraa itti qabu bar waan tokko ofumarraa haasayanii obboleeyyan keenya warra waan beekne kana jallisuudhaaf hidhatanii jiran. Isinoo warri aqiidan teessan qulqulluu sunnatul wal jama'aan maaliif duyda hin dhanne aqiidaa teessan qulqulluu barachuudhaaf maal hidheettan maa baqattan? Jabaadha inshallah isin jechuu barbaade. Kuni dhaamsaa Zainuu Tuubii haa wal jajjabeessinu haa waa barannu gaafilee walgaa isin gaafatan deebisa diin islaamaa kana wal jajjabeessinu laayik sheer walii haa goonu bakka khayrii tana rabbi isin haa dhabu bakka sharrii irraa rabbi isin haa fageessu isiniin jedha. Bakkiti sharri bakkuma sharriiti, bakkiti khayriilee bakkuma khayriiti. Khayriif sharri wal faana hin deemtu. Rabbiin yoo ati sharri jala feeyde sharri masan sajjale khayrii jala dhabama nama godha jechuudha. Yoo ati khayrii jala deemte sharri si jala dhabama godhe khayrii irratti istiqaamaa si ganna jechuudha. Lama miimoorii takka keessa waan lama walitti qabuu hin danda'ani. Sharrii fi khayrii wal jala hin dhaabbattu. Tarii khayrii jalaa baha yookiin sharri jalaa baha. Yoo ati sharri heddummeessite khayrii hin baati ati immoo khasaaraa jechuudha. Yoo ati immoo khayrii tantee jabeeffatte sharriin khayrii bira hin dhaabbattu. Kanaafuu rabbii warra khayrii irra gad dhaabbatu warra sharri irraa fagaatu nu haa taasisu isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Yaa namni qalbiin saanjine of malee waan namni utuu labbii sitti hin diine toobadhu si faraarama.